Kompiitarri keessan gosa storage device isa kam akka qabu yookaan isa kam akka fayyadamaa jiru akkamitti beekuu dandeessu? Viidiyoo kana keessatti deebisaa ni argattu, amma xumuratti daawwadhaa. Kompiitarri keessan gosa storage device inni qabu yookaan fayyadamaa jiru beekuudhaaf yookaan ilaaluudhaaf karaa inni jalqabaa Programming Defragment and Optimize Drafts jedhamu fayyadamuuni. Windows key click gochuudhaan defragment yookaan optimize jennee barreessina. Enter. Sana booda iddoo kanatti akkuma argaa jirtan media type jedhee kompiitarri keessan gosa storage device SSD yookaan solid state drive qaba yookaan fayyadamaa jira yoo ta'e haala kanaan solid state drive jedhee isinitti agarsiisa. Akkasumas HDD yookiin hard disk drive qaba yookiin fayyadamaa jira yoo ta'e immoo hard disk drive jedhee isinitti agarsiisa jechuudha. Karaa inni lammaffaan Programming Windows PowerShell jedhamu fayyadamuuni. Window key click gochuudhaan PowerShell jennee barreessina. Enter. Sana booda get-physical disk jennee barreessina. Physical disk kan jedhu haluma kanaan space osoo hin kennin walitti aansinee barreessina. Sana booda enter. Sana booda iddoo kana akkuma argaa jirtan media type jedhee kompiitarri keessan gosa storage device solid state drive qaba yookiin fayyadamaa jira yoo ta'e SSD akkasumas hard disk drive qaba yookiin fayyadamaa jira yoo ta'e immoo HDD jedhee isinitti agarsiisa. Karaa inni sadaffaan Programming Task Manager jedhamu fayyadamuuni. Task Manager keessa seenuudhaaf task bar irratti right click. Sana booda task manager. Yookaan immoo keyboard shortcut fayyadamuu dandeenya. Window key plus X. Sana booda task manager. Kana malees keyboard shortcut kan biraa fayyadamuu dandeenya. Control plus shift plus ESC. Sana booda performance. Sana booda disk 0. Iddoo kanatti akkuma argaa jirtan SSD jedhee agarsiisaa jira. Iddoo kanas akkuma argaa jirtan type jedhee SSD jedhee agarsiisaa jira. Pirogiraamiin kun sadanuu kompiitarri kun storage device kam akka qabu yookaan internal storage device kompiitara kanaa SSD yookiin solid state drive akka ta'e mirkaneessaa jiru. Haa ta'u malee gara external storage device itti dhufne garaagarummaa qabu. External storage device kan jedhaman keessaa fakkeenyaaf hard drive kompiitara keessa irratti connect gootanii fayyadamaa jirtu yoo ta'e disk 1 jedhee disk 0 dha gara gadiitti isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf external hard disk drive connect godhee isinitti agarsiisa. Amma akkuma argaa jirtan hard disk drive connect godheera. Task manageritti deebinee check goona. Disk 0 dha gara gadiitti disk 1 jedhee dhufeera. Click goona. Sana booda iddoo kana akkuma argaa jirtan USB jechaa jira. Iddoo kanas akkuma argaa jirtan type jedhee USB jedha malee HDD jechaa hin jiru. Sababni isaas disk 0 SSD jedhee agarsiise, disk 1 immoo USB jedhee kan agarsiiseef disk 0 internal storage device dha. Kana jechuun disk 0 akka disk 1 USB portidhaan osoo hin ta'in kallattiidhaan motherboard kompiitara kana waliin connect ta'ee kan jirudha malee USB portidhaan miti connect ta'ee kan jiru. Task manageriin gosa storage device kompiitara keenya qabu kan inni SSD yookiin HDD jedhee nutti agarsiisuu danda'u internal storage device yookiin storage device kallattiidhaan motherboard kompiitara keenya waliin connect ta'ee jiru qofadha. Gabaabumatti task manageriin external storage device USB portidhaan kompiitara keenya irratti connect godhee fayyadamaa jiru USB jedhee agarsiisa malee SSD yookiin HDD jedhee hin agarsiisu jechuudha. Kanaaf external storage device kompiitara keessan waliin connect gootanii fayyadamaa jirtan gosa storage device kam akka ta'an ilaaluudhaaf pirogiraamiiwwan lamaan defragment and optimize drives fi Windows PowerShell fayyadamuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf pirogiraamiiwwan kanneen lamaan disk 1 yookiin hard disk drive nama connect godhe kan check goona. Programming Defragment and Optimize Drives jedhamu kun akkuma argaa jirtan hard disk drive nama connect godhe san hard disk drive jedhee agarsiisaa jira. Amma immoo PowerShell dhaan check goona. Asirrattis akkuma argaa jirtan disk 1 yookiin hard disk drive nama connect godhe san HDD jedhee agarsiisaa jira. Kanaaf external storage device USB portidhaan kompiitara keessan irratti connect gootanii fayyadamaa jirtan
taask maanajeriidhaan osoo hin taane piroograamiiwwan kanneen lamaan chee gochuu qabdu jechuudha. Tolee daawwattoota keenyaaf viidiyoon irra qabadheessin dhiyaadhe kana fakkaataa yoo jaallattan laayik godhaa akkasumas yaadaaf gaaffii yoo qabaattan koomentii irratti naaf barreessaa. Yeroo itti aanu viidiyoo kan biraan amma deebi'utti turtii gaarii.